Jaallattoota boonii tiyuubaarra immoo interviyuu piraankii qabannee jirra. Interviewuun piraankiin keenyarraa istaadiyeemii deemna. Istaadiyeemii irra kubbaa taphiisa kubbaa jiru jira. Achiin deemaa achi deemee nama rukuttanii maal jedha. Namuma karaarra deemuun gam godhee qaba. Kana booddee nama rukuttanii nama rukuttee dhuftee mana hidhaa cabsitee baatee mootummaan si barbaadaa jira. Maal jedheen interviyuu pirankii godhaa. Amma magaalaa keessan jira. Amma kallattiidhaan gara istaadiyeemii magaalaa irraan gadi istaadiyeemiin deema. Turtiin keessan wajjin haa ta'u yuutuubii kana sabiskiraayib gochuun dirqama keessanii kaameraamaanii barbaadan jira. Kaameraamaanii achuma dhaqee argadha. Amma ofii makoon of irraa baara amma ammaatti. Turtiin keessan waliin haa ta'u interviyuu pirankiin godhaarra pirankii ajaa'ibaati nu durdoftu isiniyyuu. Namni na lolu jira maal jiraachuu jira. Achiin deemaa na loluu danda'u. Achiin deemaa turtiin keessan waliin haa ta'u karaa gaariin isiniin jedha. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Tamsaasa kallattii mana keessan teessanii kan hordofaa jirtan. Amma immoo obboleessa tokko of biratti argadheetiin jira. Maqaan keenyu ture? Gaaddisaan jedhama. Ayyee gaaddisaa hojiin kee maalidha? Konkolaachisaa. Aawoo. Dhaggeeffattoota keenya gaaddisaa jechuun konkolaachisaadha. Konkolaachisaa fe'umsaa oofta. Makiinaa guddaa. Gaaddisaan makiinaa fe'umsaa guddaa oofa. Magaalaa Finfinneeti amma magaalaa Mandii ga'utti magaalaa Najjoo keessatti loon 4 irra baasee akka dhufedha. Loon 4 irra baasee dhufee konkolaataa isaa akka waan sirrii hojjetetti fidee magaalaa keessa dhaabeetiin jira. Poolisoonni barbaadaa jiru. Garuu har'a karaanii informationii mataa kootiidhaan fudhannadhee bira ga'eetiin jira. Kanarratti yaada akkamii qabdu? Dhaqqabbeen waan akkasii godhee nuuf raawwachuu hin qaban. Jechuun konkolaataan kee namarra si hin baafne falmaa jedhamu? Waan tokkoon ergan gaafa konkolaachisaa ta'eeti waan tokko waan dalagaan gaggeesse tokko hin qabu. Dhaggeeffattoota keenya ammayyuu nu haalaa jira gaaddisaan. Nama tokkorra hin baasnee maal jechaa jira. Kana immoo garuu miidiyaa hawaasaarra jirta. Utuu dhugaa isaa walitti himne gaariidha. Ati maal jechuu barbaadaa jirta? Waan tokko waan godhe hin qabuun siin jechaan jira. Waan godhe hin qabachuu maal jechuudha? Miidiyaan kun miidiyaan uummatatti miiliyoonatti lakkaa'amatu daawwachaa. Kana immoo dhugaa jirtudha. Poolisiin dirqama si barbaadanii si Ati poolisiidha moo gaheen kee maal? Gaazexeessaan tokko dirqama akkasii qaba. Kanaafiyyuu maal barbaadde reeti? Waajjira akka harka seeraatti ta'ee of laattuu barbaade. Ati maal jechuu barbaadaa jirta? Jechuun mana keessan teessanii kan nu hordofaa jirtan qophiin keenya akka inni dhugaaf dhugaa walitti himuudha. Miidiyaa dhugaatii miidiyaa uummata miiliyoonatti hordofamu kan hordofuudha. Amma immoo nama biraa arganneetiin jira. Namni na cinatti argamu kun maqaan keenyu ture? Mangistuun jedhama. Hojiin kee maalidha? Faarfataadha. Faarfataa Mangistuu jedhama. Faarfataa Mangistuu dha dhaggeeffattoota keenya faarfataa Mangistuun hojiin isaa akkuma inni faarfataa ta'e hojiin isaa inni biraan immoo faarfataadha. Faarfataa Mangistuun egaa utuu tajaajiluu akka heera mana murtii irraa argannetti utuu tajaajiluu aaruurraan kan ka'e sabi faarfachuu diduurraan kan ka'e aaree maayikii mataa nama tokkotti cabse jedhama. Mataa nama tokkotti cabsee namni sun illee hin du'e jedhama. Mana hidhaa cabseeti kan inni uummata keessa dhokatee jiraachaa jiru. Eree bayyeessus maal taate obboleessa ko hangochuun qabalee gocha kana. Jechuun nama rukuttee nama ajjeestee maayikii namatti darbattee nama ajjeestee akkamitti jiraata? Dhala gocha kana gochuun qabu. Obboleessa ko maal taate? Gochuun qabu miti. Hin kolfaan jiru. Wanti kun miidiyaan kun mana isaanii ta'anii si ilaalaa jiru. Ija uummataa keessa jirta sii galee namni. Ija uummataa keessa jirta. Wanta kana uummataaf akkaataatti mana hidhaa cabsitee baate. Lakkan gochuma kana raawwadhee hin goone. Maayikii darbattee namatti hin rukunne tu. Lakki kana gochuun qabu obboleessa ko. Jechuun hin goone? September we met, I could tell by your smile. You had Maqaan keenyu ture? Maqaan koo Yohaannis Wandimuu jedhama. Yohaannis? Wandimuu. Yohaannis Wandimuu. Ayyee dhaggeeffattoota keenya tamsaasa kallattii irra jirra. Tamsaasi kallattii keenya irraa as istaadiyeemii irraati. Namani of cinatti argadhee bira jiru kuni nama baay'ee barbaadamaa jirudha. Mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan
amma xumura viidiyoo kanaatti akka nu hordoftan abdiin qaba. Hayyee Yohaannis kun TV guddaadha. TV namni baay'een ilaaluudha. Kallattiidhaan darbaa jira. Asiin immoo waan hin barbaannee fi suuraan sidhuma. Ati waggaa 3 dura mana hidhaa cabsitee akka baateedha kan dubbatamu. Mana hidhaa cabsee nama mana hidhaa cabsee bahee mootummaan barbaadaa jiruudha irraa kan asitti arganne. Mee akkamitti mana hidhaa jechuun mana hidhaa akkamitti cabsitee baatee as uummata kee jiraachaa jirta yakka hojjette? Suuraa kana kallattiidhaan yoo sii kennanii fi haala wanni murtaa'e jette kana yoo yaadaan fudhatte iyyuu ani wanta kana godheera jedhee raawwadheera yookaan immoo cabsee mana hidhaa kana baheera jedhee wanta kana sitti himuu hin danda'an. Jechuun mana hidhaa cabsitee hin baane? Hin baane jechuudha. Wanta kana hin beeku. Lakkii. Kanumaadha. Dhaggeeffattoota keenya nu haalaa jira. Mana hidhaa akka inni cabsee bahedha garuu informationii kan qabnu. Wanta kana jechuun amma moo faamanta? Lakkii kallattii wanta kana godhee raawwadheera yookaas immoo kana godheera. Amma dhuma viidiyoo kanaatti ta'u nama biraa karaa irratti gaadeen ammas nama tokkoon godha turtiin keessan naajina ta'u jechuudha. Hayyee jaallattoota keenya ammas qophiin keenya akka itti fufetti jira. Kanneen mana keessan teessanii ni hordofaa jirtan dadhabbiin tokkotu sitti hin dhagaamin bakka dhugaan jirtu deemnee qonnee baasaa jirra nuuni. Tole maqaan keenyudha? Maqaan koo Solomoon jedhama. Hayyee Solomoon hojiin keessan maal ture? Hojiin koo daldalaadha. Hayyee dhaggeeffattoota keenya. Solomoon jechuun daldalaa baay'ee cimaa miiliyoona sochoosudha. Namichi kun mana nagadaasaa keessa zayita, shukkaara waan akkasii uummataaf dhufe mana isaa keessa dhossuudhaan kan inni qaala'insa gabaa dabaluudhaan qaala'insa gabaa dabalaa jira walumaa galatti. Sinii galadhee yaada dhaggeeffattoota keenya. Nama kana mootummaan barbaadee magaazina isaallee fattashuu dadhabee nuun immoo information argannuun bira geenye jira. Kanarratti yaada akkamii qabda? Amma wanta isin jechaa jirtan kanarratti gonkumaa wanta akkasii kan hin jiru. Dhaxxanii ilaaluu dandeessu. Tarii jedhee kan hin shakku ani ndaammoo wanti namni biraa yoo jiraate malee wanta kana warra daldaloonni biraa warri hojjetan yoo jiraatan malee wanta akkasii waan akkasiin hojjedhu. Yoo jettee maal ani yeroo baay'ee maqaballeessii ta'uu danda'a dheefaan shakka malee waa tokkoyyuu kana dhibbaa itti namana ofitti namana waan ta'eef dhaxxanii mana kan magaazana koos ilaaluu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya nu falmaatiin jira. Garuu nu suuraa isaallee harkatti qabanneetiin jira. Hojii isaa garaagaraallee qabanneetiin jira. Garuu maaliif akka inni nu falme hin beeku. Garuu uummati taa'ee si ilaalaa piroogiraamiin kun laayivii darbaa jira sababii ta'eef utuu kana qulqulleessite. Kun maal ani amma darbuuf isin barbaadu onlaayinii waan jettaniif malee ani wanti kooyyuu dura osoo ilaaltanii wanta kana dhaxxanii murteessitanii wayya malee wanta akkasii osoo onlaayiniidha waan jettaniif hin dubbadhe malee hin dubbadhu iyyuu waa'ee kana. Daldala torbaan keetti hirmaattee hin beektu. Waa tokkoyyuu waan akkasiin hojjedhan. Ayyee guddaa galatoon. Laayivii darbaan turre qophii yuutuubiiti. Jaallattoota keenya amma nama tokko biratti argadheen jira. Tamsaasa kallattiidhaan kan mana keessan teessanii nu ilaalaa jirtan qophiin keenya akka namatti tolu abdii guddaa qabna. Hayyee amma obboleessa tokko biratti argadheetiin jira. Maqaan keenya ture? Gammachiisan Bisaan jedhama. Hayyee dhaggeeffattoota keenya Gammachiisan Bisaa jechuun nama waggaa 3 dura shukkaadhaan nama waraanee badee mana hidhaa cabsee uummata keessa jiraachaa jirudha. Kallattiidhaan kan ilaalaa jirtan Gammachiisan Bisaa isa kanadha. Nama rukutee nama ajjeesanii uummata keessa jiraachuun tasuma heera biyya kanaarrattis hin barreeffamne wanta hin taane godhee jiraachaa jira. Gammachiis akkamitti baatee mana hidhaa keessa jira? Akkamitti akka kanatti jiraachaa jirta? Ani waa akkasiin goone. Eessa taamrii maa waa akkasiin goone beekus nama akkasiin. Oduu gura waa akkasiin attaa saarta maleeti. Dhaggeeffattoota keenya ammayyuu nu haalaa jira Gammachiis. Akka mana hidhaa cabsee yookaan akka nama ajjeese maal akkamitti haaltati garuu? Hin gochaa jiru kun namni mana taa'ee ilaalaara. Dhugaatiin ilaalaara. Attamitti waa akkasiin jechisiiftati. Sirrii miti ka. Footoo Gammachiisii suuraa isaallee qabanneetiin jira. Kun suuraa Gammachiisiiti. Garuu Gammachiisiin ammayyuu nu haalaa jira dhaggeeffattoota keenya. Maal akkamitti akka isin nu haalaa jirta? Hin goone kan waan goone attamitti hin godheera dhee si wanti jechuu qabare. Nama biraa sobdee akkanaa jetta mooti? Nu haaluu keedha moo? Hin goone kan waan akkasii gochuma hin qabu malee. Bakka hin goone. Hin goone? Hin goone waan akkasii waan taate. Hayyee dhaggeeffattoota keenya waan